Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni akkam jirtu hordoftoota maatii chaanaalee naatoo walloo jirtu baga irra deebiin gara chaanaalee kanaa nagaan dhuftan isiniin jecha warroonni chaanaalee kanaaf jalqabarratti haaraa taatan subscribe godhuudhaan maatii kiyyattii dabalama isiniin jedha. Akkasuma immoo har'a viidiyoo akka nama barbaachisu keessattuu gaafii nama hedduuti jechuudha. Gaafii nama hedduudha. Viidiyoo gaafii nama hedduu deebii guddaa qabadhee isinii dhufeetiin jira. Haga dhuma isaadhaa nafaana tura isiniin jedha. Viidiyoo haraadhaa kana keessatti waa hedduu barattanii akkasuma immoo waa hedduu arguuf teessan isiniin jedha. Turtii gaarii nafaana tura obsaan nafaana tura isiniin jedha. Egaa jalqabarratti baga nagaan dhuftan isiniin jedheen jira. Jala salaamtaa kiyya bakka jirtanitti tabba qaxxaamuree isin haadha qabu isiniin jedha. Oromoo har'a viidiyoo an isinii qabadheetii dhufee akkuma baratame viidiyoo barnoota hedduu dalageetiin ture keessattuu waa'ee yuutuubaa kanaan jechuudha. Kan wal qabatu baay'ee dalageetiin ture jechuudha. Garuu view baay'ee hin qabu. Akkasuma immoo waan nami barbaadu tokko jechuudha. Viidiyoolee nami barbaadu tokko jechuudha. Waa'ee barnoota kanarratti hedduu dalageetiin ture. Playlistii jala sheentanii achi jala argatuu ni dandeessan. Har'a jechuudha akkamittiin PayPal ajaa'ibaa kan akaawuntii verify ta'e akkamittiin bananna. Akkasuma immoo Itoophiyaa keessatti jechuudha. Itoophiyaa keessa jiraannee jechuudha PayPal kan qarshii irraa argatuu dandeenyu. Akkasuma immoo kan bananneeti yeroo bananne jechuudha qarshii ajaa'ibaa irraa argatuu dandeenyu ittiin dabarsuu fi akkasuma fudhachuu kan ittiin jechuudha kana banannee akkamittiin ittiin dabarsinee ittiin fudhanna. Akkamittiin itti fayyadamna. Walumaa galatti akkamittiin PayPal ajaa'ibaa bananna ka jedhu jechuudha. Viidiyoo isinii qabadheetii dhufeetiin jira. Egaa viidiyoo kanarratti jechuudha jalqabarratti amma wanni isiniif himu jechuudha. Viidiyoo kana jechuudha kan daawwachaa jirtanis laayikii godhaa, laayikii gootan jechuudha. Waa guddaa isiniif fudhatu hin qabu jechuudha. Subscribe yoo gootanis akaawuntii bantanii jiraattan jechuudha. Akaawuntii duraan bantan tokko jechuudha naaf jettanii hin banne waan ta'eedhaafu waan duraan bantaniif jechuudha akaawuntii mas hin gaafata malee waan biraa isin gaafatu. Kanaafuu subscribe godhaa maatii kiyyatti maatii jaalalaatti dabalamaa isinii jedha. Egaa walumaa galatti jechuudha viidiyoo har'aadhaa kana kan isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. Akkamittiin PayPal ajaa'ibaa banannaadha jechuudha. Itoophiyaa keessatti amma PayPalin jechuudha hin dalagu. Akkasuma immoo ittiin fudhatu yoo ta'e malee ittiin erguufaa hin dandeessu. Akkasuma immoo geemiilee garagaraa hedduutu jira jechuudha. Geemii garagaraa kan taphannee yeroo taphanne jechuudha achirratti maallaqi nuuf deemu. Akkasuma immoo karaa TikTokii kanaan illee PayPal fi TikTokii walitti hidhuu akkamittiin walitti hidha kan jedhu. Akkasuma immoo Itoophiyaa keessatti hin dalagu PayPalin jechuudha. Biyyoota garagaraa akka Saudi Arabiyaa akka jechuudha Qatar, Dubai kana fa'aa keessatti dalaga jechuudha. Biyyootan Afrikaa keessatti jechuudha irra baay'ee hin dalagu. Kanaafuu akkamittiin PayPal ajaa'ibaa bananna kan jedhu isinii qabadheetii dhufe. Kanaaf jechuudha PayPalin kun jechuudha international amma fakkeenyaaf Baankii of Ethiopia of Baankii International of Ethiopia jedhami international jechuudha. Inni PayPalin kan jechuudha walitti hidhameen jechuudha kan wajjin dalagani international wajjin dalaga jechuudha. International haa jedhu malee amma doolaarii tokko inni fudhatta malee erguu hin dandeessu jechuudha. International amma baankii Itoophiyaa keessaa kana jechuudha international haa jedhu malee jechuudha. Kanaafuu kanarraa kan ka'e hidhata walitti hin qaban jechuudha warroonni PayPal jechuudha. Kanaaf hidhata walitti hin qabanii isa Itoophiyaa kanaan jechuudha. Kanarraa kan ka'e kanaafi dalaguu dhabe jechuudha. Kanaafi steepiin isaadhaa hedduudha wanni dalaguu dideef jechuudha. Kanaafuu jechuudha namni yeroo banatu jechuudha lakkoofsa jechuudha laal akkuma nama Itoophiyaa laal akkamii banata si fakkaate akkuma nama Itoophiyaa jirutti jechuudha. Itoophiyaa akka Itoophiyaa jirta miti ati akka nama biyya alaadhaa jiru akka fakkeenyaaf Suudii maadhaan bannaa Suudiidhaan bannee inshallah waliin laalla. Kanaafuu akkamittiin banan jedhu akka ajaa'ibaatti viidiyoo kana jechuudha yoo daawwatte akkasuma immoo viidiyoo ajaa'ibaa qabadheetii isinii dhufeetiin jira jechuudha. Nafaana tura isiniin jedha. Laal akkam goota si fakkaate Itoophiyaa keessa yoo jiraatte jechuudha ni barreessita Saudi Arabiyaa jettee akkasuma immoo biyyoota garagaraa jetteetuma biyyoota garagaraatiin jechuudha. Itoophiyaa keessa teessee maqaa biyyoota garagaraatiin akkasanitti banatta jechuudha. Yeroo banatte jechuudha maallaqa ittiin ergita
ittiin ni fudhatta geemiilee hedduu jira barnoota hin beeknu malee jechuudha. Manuma keessa teessee jechuudha. Manuma kan kee keessa teesseetuma telefoonuma kan kee daawwatteetuma doolaarii fudhatuu dandeessa jechuudha. Carraa hedduutu jira jechuudha. PayPal'n jechuudha geemii yoo namaa kennu fakkeenyaaf geemii TikTokii faa namni yeroo taphatu leenca faa namaa kennu akkasumas akaawuntiilee garaagaraa maallaqa kan kee guutumaan guututti jechuudha PayPal wal qabsiistee jechuudha baankii waliin wal qabsiistee achirratti argatuu dandeessa ergatuu dandeessa fudhachuu ni dandeessa erguu ni dandeessa jechuudha. Yoo maqaa biyya jechuudha akka Saudi Arabiyaa akka Dubai biyyoota garaagaraa kanaan yoo banatte jechuudha akkuma maqaa akka nama achi jiruutiin jechuudha akka nama achi jiruutti maqaa saniin jechuudha PayPal biyya saniitiin banatta geemii yeroo namni taphate ni kennitaaf akkasumas irraa illee ni fudhatta nagaan jechuudha akkasumas qarshii garaagaraa geemii garaagaraa yeroo taphatte jechuudha. Yeroo geemii garaagaraa taphatte maallaqa si hisaabu hundaa'u doolaarii si hisaabu hundaa'u achitti walis si qaba achi keessatti yeroo walis si qabe ati immoo achi jechuudha feetu gara baankii dabarsita feetu namaaf ergita feetu saahiba keetiif ergita feetu immoo geemii sanillee jechuudha yeroo aappii garaagaraa bitatta laal waa hedduutu jira laal aappiileen garaagaraa ka doolaariidhaan malee doolaarii bittu malee biyya kaffaltii si gaafata jechuudha. Kaffaltii malee kan siif hin banamnetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf loogoo garaagaraatu jira aappiin garaagaraa fakkeenyaaf kan hin mastanerlee ni qaba kan hin qabnes ni jira kan qabus ni jira jechuudha. Loogoo irra jiru san jechuudha irraa balleessuudhaaf doolaarii si gaafata haga qarshii saantibii wayii si gaafata saantibii san jechuudha waan ati PayPal san banattee jirtuuf jechuudha PayPal san irratti waan maallaqa qabduufu maallaqa xiqqoo akkas kaffalteetii PayPal san jechuudha kaffalteetii aappii qulqulluu ta'e san jechuudha gadi buufatta jechuudha. Akkasuma san qofa osoo hin taane aappiilee hedduutu jira aappiilee babbareedoo laakiin kan si gaafatu yeroo editingii gootu laal yeroo editingii gootullee keessa jira jechuudha. Kuni hin banamu yoo doolaarii ta'e malee jedha jechuudha. Doolaarii saantibii wayii barbaada kaffaltii barbaada hedduutu jira jechuudha. Sanirraa ati jechuudha waan PayPal'n kan kee maallaqa qabuufu akkasuma immoo wanni ati daladdu jechuudha waan namaafillee kennuu dandeessu ka verify ta'e ka bareedaa waan banattee jirtuufu jechuudha aappiilee garaagaraa sanillee ittiin bitatuu dandeessa geemii jechuudha leenca faa yeroo namaa kennitus TikTokidhaan wal qabsiistee leencas namaan kennita akkasuma filaaworii garaagaraa makiinaa adda addaa jechuudha yeroo namni geemii taphatu san jechuudha kan walii kennan agartanii miti jechuudha geemii yeroo namni taphatu filaaworii adda addaa akkasuma immoo makiinaa xiyyaaraa leenca faa namaa kennu jechuudha TikTokidhaan wal qabsiisaniiti akkasuma warroonni akkasii sun jechuudha PayPal ajaa'ibaa banatanii maallaqi ati onlaayinii irraa walumaa galatti jechuudha baay'ee jechuudha maallaqi ati onlaayinii irraa argattu hundinuu jechuudha achitti siif kuufama jechuudha. Wanni ati dalagattu hundinuu onlaayinii irraa dalagattu hundinuu achi keessatti siif kuufama waa hedduu geemii gara TikTokii gara sooshaal miidiyaa fedheeyyuu haa ta'u jechuudha. Achi keessatti yeroo walis siif kuufame ati achi keessaa feetu gara baankii feetu gara namaaf dabarsita feetu saayiba keetiif dabarsita jechuudha. Egaa viidiyoo kanarratti jechuudha viidiyoo kana jechuudha an viidiyoo ajaa'ibaa saadaa jechuudha kan gaafii nama hedduuti jechuudha namoonni hedduun viidiyoo kana jechuudha akkaataa itti baratan wallaalanii kan keessa na gaafatanis ni jiranii akkasuma kan gaafiilee nama hedduu jechuudha kan gaafatanillee argeetii jira jechuudha. Viidiyoo kana wanni isinii qabadheetti dhufeef jechuudha nama hedduutu barbaada PayPal kana jechuudha. Banatu keessattuu warroonni Itoophiyaadhaa baay'ee takka shaggaramanii jiran jechuudha. Baay'ee takka jechuudha biizii ta'anii akkaataa itti banatan akkasuma immoo akkamittiin yeroo bananillee nuuf dalaguu dhabee kan jedhu jechuudha. Gaafii hedduu isaanii kan ka'aatii jiru jechuudha. Kanaafuu jechuudha viidiyoo kana yeroo daawwattan laayikii sabskiraayib godhaa hin irraanfatina. Akkaataa PayPal itti banatan bifa laal amata 2024 bara haaraa kana jechuudha bifa ajaa'ibaatiin jechuudha ka verify ta'e kan nuti irraa maallaqa argannu akkasuma itti dalagannu baankiidhaan wal qabsiisnee sooshaal miidiyaa aappiilee garaagaraa qabnuun wal qabsiisnee kan irraa dalagannu kan itti fayyadamnu isinii viidiyoo waraabee lafa kaayateen jira viidiyoo kana jechuudha isa kana yeroo daawwattan gadi isinii lakkisa
kana subscribe like share godha obboleeyyan keessan akka irraa fayyadaman fidaa kottaa isinin jedha akka ajaa'ibatti video isin hojjedheeti dhufeetiin jira video san immoo obsaadhaan eeggadha obsaan like subscribe godha video sanitti jechuudha video san jechuudha osoo ani bahu osoo hin taane video masanan gad isin lakkisa video san jechuudha kanattiin video kana jechuudha booda isin lakkisa kanaafu haga video san dhaggeeffattanuttu video san dhaggeeffatanii yeroo irraa baratan commenti jalatti hundunu keessanuu ni barreessatu isin jedha kanaafu video ajaa'ibaa qabadheeti isin dhufeen jira kan itti gammadanii akkaataa PayPal itti banatan gaafii namoota hedduutu itti fayyadamuu barbaada waan ta'eedhaafu isin qabadheeti dhufeetiin jira walumaa galatti jechuudha warroonni haga ammaadhaan nafaana turtan guddaa galatooma subscribe godha nagaan jiraadha video haaraan haga walitti deebinutti jechuudha turtii gaarii